Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Qophii addaa keenya har'aatiin haalli dhiyeessii deeggarsa namoomaa Tigraay maal fakkaata kan jedhu kan isin biraan ga'uuta. Qophicha qopheessuun kan isin wajjin turuu ibsaa gadaatii hamma dhumaatitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Mootummaan Itoophiyaa qaamolee deeggarsa namoomaa dhiyeessuuf gara Tigraayitti balali'uu barbaadaniif adoolessa 5 bara 2021 irraa kaasee heeyyamuu beeksiseera. Mootummaan balaliinsaawwan deeggarsa namoomaa gara Tigraayitti taasifaman heeyyamuu ifa taasisullee abbaan taayitaa siivil aviyeeshinii Itoophiyaa garuu hanga ammaatti balaliinsa akka hin eegalamne himee jira. Reuters Daayirektara olaanaa abbaa taayitichaa Koloneel Waasaawunyil Huyyunaayyoo waabeffachuun akka gabaasetti balaliin deeggarsa namoomaa taasifame homtuu hin jiru jedhamee jira. Heeyyamni karaa ministeera dhimma alaa darbuun gara keenyaa dhufuu qabaataa hanga ammaattis karaa ministeera dhimma alaarraa wanti nuuf dhufee hin jiru jedhan. Itti dabaluunis balaliinsi Finfinnee irraa gara Maqalee taasifame hin jiru osoo jiraatee ani nan beeka ture jechuun ibsanii jiru. Balaliinsi Maqalee irraa gara Finfinneetti dhiheenya addaan citee ture eegaluu baatullee Maqaleedhaa hanga Finfinneetti karaan Affaariin akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 24 hanga 29tti hojjettootaaf saaqaa ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa beeksisee ture. Daandichi hojjettootaaf saaqaa ta'ullee garuu dhoorkan dhiyeessii deeggarsa namoomaa akkuma itti fufeetti jiraachuu ibseera dhaabbatichi. Haa ta'u malee dhaqqabiinsi naannoo Tigraay fooyya'uu ibsa dhiheenya baaseen beeksisee jira. Dhaabbatichi akka jedhutti iddoowwan hedduun naannicha keessatti argaman saaqaa ta'uu isaaniitiin dhaabbileen deeggarsa namoomaa hojiiwwan dhiyeessii nyaataa fi meeshaalee wal'aansaa bishaan deddeebisuu fi sanyii qonnaa raabsuu wal jalaan akka eegalaniif ni dandeessisa jedhanii jiru. Haa ta'u malee ammas meeshaaleen deeggarsa namoomaa barbaachisaa ta'uu fi duula deeggarsaa geggeessuuf kan dandeessisu dhiyeessiin boba'aa haala ariifachiisan kan barbaachisu ta'uu cimsanii himanii jiru. OCH'n magaalaa Maqalee boba'aan paampii bishaanii sosochoosuuf barbaachisu waan hin jirree fi buufataalee baqattootaa 23 keessaa bishaan kan hin jirre ta'uu ibsee jira. Hir'inni boba'aa naannicha keessatti geejjiba dhiyeessii deeggarsa namoomaa fi daldala irratti dhiibbaa taasisuu isaa fi deeggartoonni hedduunis gargaarsa maallaqaa gochaa akka hin dandeenye himanii jiru. Hojjettoota deeggarsa namoomaa fi dhiyeessiiwwan daldalaa gara naannichaatti galchuu tajaajilawwan akka ibsaa fi teeleekoominikeeshinii jiran deebisuu fi walitti fufiinsa deeggarsa namoomaatiif maallaqnii fi boba'aan naannichatti argamuun murteessaadha jedhanii jiru. Garee haakimoota daangaa maleeyyii Faransaay gama isaaniitiin ajjeechaa hojjettoota isaa 3 hordofee Abiy Addigiraa Taaksumii fi Jiddugalaa fi Baha Tigraay keessatti hojii deeggarsa raawwatu addaan dhaabuu beeksisaniiru. Dhaabbatichi iddoowwan biraatti hojii isaa kan itti fufe ta'uu beeksisuun hojjettoonni isaa hidhattoota hin beekamneen ajjeefaman irratti qorannoon akka geggeeffamu gaafateera. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gama isaatiin hir'inni nyaataa cimaa adeemuu fi naannichatti namoonni gara 400,000tti tilmaamaman akka beelaan kanneen miiliyoona 1.8 ta'an ammoo qarqara beelarratti kan argaman ta'uu ibsa guyyaa jimaata baaseen beeksisee ture. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin guyyaadhuma sanatti deeggarsa ariifachiisaa dhoorkeera himannaan jedhu kan hin fudhanne ta'uu himee ture. Yaadawwan deeggarsa namoomaa dhoorkuun uummata Tigraay ukkaamsuuf yaalaa jirtu akkasumas beelaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamtan jedhanii kan dhugaa jiru irraa fagaatanii fi fudhatama hin qabneedha jechuun ture itti aanan ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnon dippiloomaatota Finfinnee buufatanitti kan dubbatan. Haa ta'u malee dhaabbilee Yuunaayitid Neeshin erga naannicha keessa gahanii booda rakkoo uumamuuf mootummaan itti gaafatamummaa hin fudhatus jedhanii jiru. Dubbi himaan garee TPLF gaafiif deebii Reuters waliin taasiseenii mootummaan gocha balaliinsa dhaabuu taasisee dabalatee tajaajilawwan biraa adda kutuun akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jira jechuun himateera. Waraana sadaasa bara 2020 mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF jidduutti geggeeffameen lammiileen nagaa kumaatamaan lakkaa'amanii fi loltoonni addaa hin baafamne du'aniiru. Torbaan darbe keessa mootummaan loltoota isaa Maqalee keessaa baasuu ibsullee humnoonni TPLF ammoo humnaan qabachuu dubbatu.
Ministeerri muummee Abiy Ahmed dhukaasa dhaabuu addatti labsuun sababni ittiin loltoonni Maqalee dhabahan yaaddoon iddoowwan biraa waan jiranii fi Maqalee ammoo jiddu gala xiyyeeffannoo waan hin taaneef jedhanii turan. Gama biraatiin ammoo TPLF ibsa guyyaa dilbataa baaseen waliigaltee dhukaasa dhaabuu gochuuf haaldureewwan 7 kaa'ullee gama mootummaatiin deebiin hanga ammaatti kenname hin jiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media haalli dhiyeessii deeggarsa namummaa Tigraay kan hanga ammaatitti kan wajjin laalledha. Qophicha qopheessuun kan isin wajjin turaan Ibsaa Gadaatii hamma qophii biraatiin hanga walitti deebinutti sagantaalee Oromiyaa Global Media fan wajjin turtii gaarii.